Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa MTube jirra jirtu nagaa keessanii fayyumaa. Alhamdulillah. An nagaa kootii egaa dhaga namaan isinii dhufee yooni viidiyoo kana amma maxxanseef inshallah. Egaa mafarrashaa isin argaa jirtan kuni mafarrashaa obboleettii kootii tokko minxaafii firaashii tiraasii dabalatee jechuudha, carqii dabalatee eessa deemaa aanaa manchuu kara deedoo jechuudha. Akkasii inshallah viidiyoo kana hanga xumuraa ilaalaa gatii isaas illee isinitti himaa. Viidiyoo kanas laayikii godhaa. Hiriyoota keessaniis warreen sheerii godhaattan baay'ee tokko galatoomaa jazakumullahu khairan. Ammas kaa sheerii godhaa inshallah. Egaa kara nama namaatiin dhufaa jirtu jechuudha. Irra hedduun keessanii obboleettiin keenya kun kanaan dura obboleettiin siinarraa xalabattee turte. Tiyaansuudhaan immoo taraa isiin kun ajajattee haala kanaan maashaallah. Egaa tijaazii maashaallah baay'ee gaggeessaa jira garuu hunda viidiyoo afee hunda maal jedhee yeroo fudhataa irra hedduun keessan akkan jedhee fakkeenyaaf yoon borfee amaa bor fudhachuu dandeessu jedhee maaf bor ta'uu dhiise jettu jechuudha. Yeroo viidiyoo maal jedhan immoo yeroo fudhataa kana hidheetanii inshallah akkasuma immoo namoonni atoo gaafa akkasii jetteetta maaf ta'uu dhiise jettanu hordoftu tokko inshallah wanti hundi akka namni jedhe namaan ta'u jechuun aan jedhee yookiin chillaa jedhee hojiitti laafee osoo hin taane akka jedhan namaan ta'u. Fakkeenyaaf mabraatii baduu jira, waa baay'ee jira jechuudha, waa baay'eetu nama agaagulaa. Kanaaf inshallah as biratti xiqqoo walii hubannee maaliif yaani amma danda'ame akkan jedhetti waan an jedhe sana guutuuf inuma yaala garuu yeroo huneetaan nama daangeessa jechuudha. Akkasii inshallah namoonni haala kanaan carqii qofasii firaashiif tiraasii wajjiniinis barbaaddanii minxaafii waliinis barbaaddanii ni argattu jechuudha inshallah. Amma kan obboleettii keenya kuni minxaafii illee qabdii. Minxaafii dheerinni isaa meetira 4 garaan isaa meetira 2. Inni dheerinni isaa meetira 4 garaan isaa meetira 3 suni 3 fi 4 suni bifa baay'een qabu. Irra guddaan isaa qayyibunni itti baay'ata jechuudha. Ila qayyibunnis akkanaa kanatti baay'ata jechuudha. Irra guddaan isaa bifa barbaaddaniin maachi godhachuu hin dandeessanu garuu utuma ta'eyyuu baay'ee bareeda minxaafichi alaafamee. Kan isii garuu isa kana kunoo baay'ee tokko dheeraadha. Dheerina qaba kaa meetira 4 dheerinni isaa. Kunoo darrabee tanafee dachaasee nafee jechuudha. Furdinni isaa akkamii, haphinni isaa akkamii namoonni ettanuu kanuma fakkaata laa. Inni 4 fi 3 suni, inni 2 fi 4 kunis, inni 3 fi 2 kunis laa minxaafii jirri kun haphinni isaa furdinni isaa laa kanuma fakkaata laa inshallah. Akkasii amma kun garaan isaa meetira 2, dheerinni isaa meetira 4, 2 fi 4 jedhama jechuudha. Yeroo ammaa kanatti birrii 8,000. Firaashiin isiis immoo isa kana taayigarii jechuudha. Taayigarii abbaa xarzii jedhamanni kuni bareedaadha. Homaan jedhu gatiin isaa yeroo ammaa kana birrii 1,600 galeera garuu isiidhaa fi 1,550 nan bitee. Akkasuma hordoftoonni koo namoonni torbii dura 14 dura guyyaa meeqa dura gatii waan arge axxaarraattanii achi kaatanii alamiin daangee guyyaa manaan booda jettanu gatiin qodaa akkuma yeroo sana isinitti meetti hin taa'u jechuudha. Guyyaarraa guyyaatti dabaluu danda'a, qannasuu danda'a. Kanaaf inshallah yeroo isin deebitanii dhuftanutti namoota baay'ee na rakkise jechuudha. Akkaawuntii ergee amma gatii qodaa fixxanii kaatanii torbii booda 14 booda ala galchitanuu waan akka firaashii kana wanta akka minxaafii meeshaaleen biraallee ni dabala jechuudha gatiin. Ani amma fakkeenyaaf minxaafii kana baay'inaan nan fuudha, warra baay'inaarraan fuudha. Garuu al tokko fuudhee mana kaa'uudhaaf maallaqa guddaa nama barbaachisa jechuudha. Hammuma tizaaziitii nan firee 4-5 mana fidee kakkaa'ee akkasuma immoo tizaaziin keessan adda adda. Fakkeenyaaf gariin 2 fi 4 barbaada, gariin 3 fi 4 barbaada. Hunda baay'inaan fidee of bira kaa'ee gatii dhaabbataadhaan yeroo tokko. Fakkeenyaaf naggaadeen yoo hadha Addis Ababaadhaa qodaan dabalee isa of biraa qabu sanarratti dabalatee gurgura jechuudha. Isa fideeniin dhiisee isa gatiin achi dabalee dabalatee gurgura. Ani immoo yoo na bira jiraate akkuma awwala fideenanis ni kenna garuu isan immoo dhaqee daganaa fuudhu gatii san duraanii
isinitti hime sanaan fuuchuu hin danda'u jechuudha. Maaliif kisaaraa isaatu caalaa minni keessa argamu bicuudha minxaafiin jechuudha. Akkasuma immoo mafarrashaan carqiin guyyaarra guyyaatti dabalaa bulaa. Amma faayiraa madaanaa birraadhaa meeshaan olii gadi jedhaara jechuudha. Akkasii inshaallah nagatti tajaajiin obboleettii keenyaa kun kan